fi mimmiidhagoo akkasumas dhugaa Itoophiyaan keessa jirtu gurraan kan isin geenyuu fi gareen TPLF ajjeechaa uummata Wallaggaa irratti ta'e balaaleffatan kan jedhuuf waboon barraaqaan tarkaanfii humnoota waraana mootummaa irratti fudhachuu hammeesseera. Akkasumas muddamni Taanzaaniyaatti filannoo booda ta'e jiru gurraan kan isin geenyu yoo ta'u nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu hordoftoota qophii hundee miidiyaa nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan saabskiraayib gochuun odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Onkololeessa 31/2026 yeroo lammiileen biyyattii walabummaan socho'uu dadhaban mootummaan fudhatama hundee ta'e dhaba. Har'a Itoophiyaa walabummaa sochiitiin illee biyya qoqqoodamtedha. Gaggeessitoonni biyyaa samii irra keessaan yoo socho'an warreen bitaman yookiin bulfaman jiraattonni ammoo lafatti sochii danqamanii jiru. Torbanaawwan dhiyoo kana keessa muummeen ministeeraa fi gaggeessitoonni paartii badhaadhinaa olaanoon sagantaa gabataa Hagar jedhuun kan ijaaraman riizoortiiwwanii fi bakkeewwan seena qabeeyyii hanga fagoorra jiran daawwatanii turan. Sagantaan kun riizoortiiwwan akka Halaalaa, Kellaa, Gorgoraa fi dhiyeenya kana kan ijaarame ijaarsa piroojeektii holqa Soofumar kan of keessatti qabatudha. Ijaarsawwan misoomaa kunneen bakkeewwan daawwannoo fi qubannaa turistootaa kana hundeen fooyyessanii jijjiiruu qofa otoo hin taane lammiilee biyyattiis Itoophiyaa akka daawwatan kan taasisan jedhamanii dhaadheeffamaniiru. Akka yaadaaf sila ijaarsawwan kunneen hiikoo turizimii hawaasaa akka utubaniif jedhamee yaadamee ture. Haala lafa jiruun garuu ijaarsawwan kunneen akka waltajjii mul'isa jaalala biyyaa tokkummaa fi badhaadhinaatti kaa'amanii jiran. Kun garuu dhugaa lammiileen biyyattii keessa jiraniin kan wal dhiitudha. Hedduun lammiilee biyyattii biyya ofii isaanii kana keessa tasa walabummaan socho'uu hin danda'an. Muummeen ministeera Itoophiyaa wayita dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti haasawaa taasisaniin nuun akka konkolaachisaa laadaa taaksiitti biyya hin bulchinu akka konkolaachisaa otoobisiitti jechuun ciigoon dubbate. Kunis gaggeessaa Itoophiyaa to'annoo mootummaa isaanii jala jiran jechuuf akeekuu mul'isa. Garuu lammiileen biyyattii hedduudhaaf kan gadda guddaa itti kaase gaggeessaan mootummaa isaaniitiin oofamuu kan jalatti tooraawwan geejjiba Itoophiyaa keessa hedduun zooniiwwan sodaa saamichaan kan laamsha'an ta'anii jiru. Salphumatti wal yaadachiisuuf jecha fulbaana bara 2025 kan muummeen ministeera hooggantoota dhimma nageenyaa walitti qabuun dhimma nama karaa baadiyyaatti ukkaamsanii butuu maallaqa fudhachuu saamichaa fi kaan irratti marii gaggeessanii turan. Ibsa marii gaggeessitoota nageenya biyyattii waliin taasifame kun namoonni walabummaan socho'uun badhaadhina biyyaaf gaarii ta'uu eeree qaamoleen kun taateewwan akkasii to'achuuf akka socho'an gaafatee ture. Dhugaan waan kana lafa jiraachuu amanuun waan gaarii ta'ee ergasii taateen kun immoo ittuu itti caale. Biyya daandii isaa irratti sochiin itti uggurame biyya keenya Itoophiyaan ishee hangafaati. Konkolaachistoota Itoophiyaa sararaawwan imala daldalaa fi imaltoota keessumaa kan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoonni butamuu fi daandiin cufamanii turuun taatee ifaadha. Caamsaa 2025 keessa qofa naannoo Amaaraatti konkolaachistoonni konkolaataa fe'umsaa 30 ol butamanii turan. Taateen wal fakkaataan akkanaas naannolee biraattis mudataniiru. Daandileen hedduun guyyoota muraasaa fi torbanotaaf kan cufamanis jiru. Dhiyeenya kanas koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa daandiiwwan cufamuun labsiin sochii yeroo irratti hundaa'uun dhorkuu fi rakkoo nageenyaa wallachuun walabummaan sochii lammiilee biyyattii irratti miidhaa geessuu ibsee ture. Kanaanis sochiin daldalaa fi imaltoonni baay'een rakkachuu gabaasichi ibsee jira. Dhiyeenyas aangawoonni ministeera galii koree paarlaamaa biyyattii duratti Oromiyaa keessatti kellaawwan seeraan alaa dhaabbata qaraxa seer-maleessa bakka itti walitti qabaman ta'uu amananii jiran. Wanti kun ragaa jabaadha. Egaa kanaanis mootummaan federaalaa daandiiwwan ofii harkaa qabu sochiisaa sirriitti hin qabanne jechuu ni dandeenya. Kanaan wal qabatee waajjiraaleen ministeera lama jechuun ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo fi ministeera geejjibaa fi loojistikii qorannoo geggeessaniin biyyattiin bakka adda addaa kellaawwan to'annoo seeraan alaa dhaabbatan 237 ol jiraachuu ibsa. Kellaawwan kanas kan bulchan humnoota poolisii naannoo kan milishaa fi bulchiinsaawwan yoo ta'an maqaa dargaggeeyyiif hojii uumuu jedhuun kan ramadaman jiraachuunis eerameera. Yaadni muummicha ministeeraa biyyattiin konkolaachisaa otoobisii tokkoon tokkoomtee deemaa jirti jedhu garuu dhugaa daandii biyyattii irra jiruun waliif adda wal dhiita jechuudha. Yaadni kun dhugaa lafa jiruun waliin qabu baruuf fuula miidiyaa hawaasaa shufeeroochi dimtsi sagalee konkolaachistootaa jedhu ilaaluun mil'achuun gaadha.
Fuulli kun bakka miidhamaan garaa garaa konkolaachistoota bifa adda addaan gahu irratti eeramu ifoomsuudha. Konkolaachistoota kanaaf imalli martinuu falmii aggaammii miidhaa isaan irra gahu dura wal'aansoo wal qabanii dhaabbachuuti. Aangawoonnii fi warri carraa olaanoo lammiilee biyyattii keessaa qabu walgahii soofumarii fi ijaarsawwan kaan geejjibaan tajaajila balallii kanaan deeggarame suura ka'uuf waliin fiiguu malee warreen tajaajila meeshaalee fi jiraattota imalchiisan garuu rakkoo hammaataa keessa jiru quba waan qaban hin fakkaatan. Seenessi tokkummaa fi biyya ofii abuuruu jedhu kana keessatti ugguramee hafa. Mootummaan sochii kana ilaalchisee sirna kabaja garaa garaa geggeessa garuu miliyoonotni sochiif hedduu rakkatu. Duulli bakkeewwan hawwatoo biyyattii haa daawwannu jedhu kun paartii badhaadhinaan leellifamuu jaalala biyyaa ibsuu fi biyya ofii abuuruu ka jedhu kan of keessaa qabu akka qaama biyyattii hedduun nageenya bifa qabuun keessa socho'uun danda'amutti akeeka. Garuu kun daawwannaa lammiilee sadarkaa jiruun olii keessa jiraniif sochii jiraattotaa idilee kan waliin dha'uudhaa jedhu. Mirga walabummaan socho'uu kana gulantaan ilaalamee kennamu miti. Hundi mirgoota dinagdee fi siivikiiti. Gabaasawwan koomishinii mirgoota namoomaan ifoome akka eerutti maxxansa kanaan akka barreeffametti daandiiwwan lafoo naannolee biyyattii bakka hedduutti sababa rakkoo nagaa gama lamaa mul'atu cufaadha ka jedhudha. Kanaaf yeroo mootummaa walabummaa sochii eegsisuu dadhabbii lammummaan bakka takkatti hidhamanii murtaa'uun taa'uu ta'a. Alaalaa ilaaluu irra gara itti gaafatamummaa paartii biyya bulchuu dhugoomuun akka gaggeessi isaa jedhu sochiin namaa fi meeshaalee badhaadhinni biyyaa murteessaadha jedhee amanee tarkaanfiin dhugaaf karaa kennuu qaba. Kana jechuun buufataaleen kellaa seeraan ala ka'uu qaban, toora geejjibaas to'achuu qaba. Sochii nagaa konkolaachistootaan mirkaneessuun namoonni sodaa malee akka imalan mirkaneessuudha. Haga sanatti otoobisiin muummicha ministeeraa anatu konkolaachisaa jira jedhan kun kan dhugaan lafarra jiru otoo hin taane kan yaada qofaa ta'ee hafa. Warreen lammiilee biyyattii sadarkaa geggeessaa olirra jiran yeroo geejjiba qilleensaa irraan eegumsa hidhannoo heelikoopteraa fi kaameraan deeggaramanii socho'an miliyoonotni ammas buufataalee to'annoo kellaa harka warra nama butamanii fi sodaatanii rakkataa jiranii ta'ee hafa. Biyya gara fuulduraatti fuudhanii konkolaachisaa imalchiisuuf geggeessaan kamuu lammiin biyyaa walabummaan akka socho'u mirkaneessuu qaba. Sanarraa kan hafe wanti ta'u agarsiisa qofa. Waldhabdee fi walimannaan mootummaa federaalaa fi hooggantoota TPLF gidduutti erga eegalee bubbuleera. Dhiyeenya paarlaamaa biyyattii irratti Dr. Abiy Ahmad ajjeechaan Tigraaytti ta'e kan Wallaggaatti ta'een gadi miti jechuun dhimma ajjeechaa lammiilee Wallaggaa fi Tigraay keessatti waggoota muraasaaf walitti fufiinsaan adeemsifame yeroo yaadachiisanitti ajjeechaa fi baay'inni lammiilee dhimma siyaasaaf isaaniif birqamaan itti ba'uuf malee quuqama lammiilee Wallaggaatti balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbeef miti jedhu xiinxaltoonni. Dr. Abiy Ahmad haasaa paarlaamaa irratti ajjeechaa Wallaggaatti ta'e jedhuuf gareen TPLF ajjeechaa kana mormuun ajjeechaa Wallaggaa keessaa haa dhaabbatu jechaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baatii fulbaanaa darbe xalayaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erga irratti TPLF fi Eertiraan humna waloo hundeeffachuun waraana Itoophiyaa irratti banuuf sochiirra akka jiran himachuun ni yaadatama. Haa ta'u malee lamaan isaanii himata sana haaluun gama Itoophiyaatiin waraanni irratti banuuf akka jiru deebisuun himatan. Lammiileen Tigraay fi xiinxaltoonni waraanni marsaa biraa Tigraayitti ka'uu maluuf yaaddoo qaban naannichi lola waggaa lamaatiin gaagaamaa ture. Waldhabdee hidhannoo biroo damdamachuu hin danda'u jechuun ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa hidhattoota TPLF leenjisee fi meeshaa waraana adeemsa DDR'n hiikkachuu otoo qabanii akka hin hiikkanne dhoksuun himatu. Hooggantoonni TPLF ammoo hariiroon hooggantoota Eertiraa waliin qaban uummata Tigraay fi uummata Eertiraa gidduutti hariiroo nagaa cimsuu malee akka mootummaan himatu Eertiraa waliin qindaa'uun lola gaggeessuuf akka hin taane haale. Ibsichi dubbiin kun maqaballeessii fi doorsisa hooggantoonni waraanaa fi siivilii mootummaa Itoophiyaa Tigraay irratti facaasaa turan itti fufuu agarsiisaa jedheera. Balaa lolaa marsaa biraa mootummaan Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru gama hundaan baay'ee kan hammaatu waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu hundi dafee dhaabuuf gahee isaa bahuu qabaa jedhe. Qaamolee maricha gamtaa Afrikaa fi dhaabbileen idil addunyaa dhimmi kun ilaaluu
haala jiru qorachuun waliigaltee Piriitooriyaa balaa jala jiru baraaruuf gahee isaanii akka ba'an waamicha goonaa jechuun ibsi TPLF baase beeksiseera. Gama biraatiin ammoo wayita akeekkachiisi kun irra deddeebiin ba'aa jirutti Jeneraal TPLF Magabii Hayilee waraanni isaanii akka qophii xumure beeksisee jira. Guyyaa har'aa kana irraa eegalee magaalaa Adooyitti ajajuma qofa nurraa eegaa malee qophii taasifamu kamiifuu deebii laachuu akkasumas gareen qophaa'e kun ajaja qofaa eeggataa jedhan. Kaaba Shaggar funyaan Finfinnee jalatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan aanaa sulultaa gandi mooyee gajjoo barii suuphii lafaatiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanaa sirnichaa irratti fudhateen battalatti 2 ajjeesuun 3 harkaan qabuun gama meeshaatiin qawwee akaamaa 3 fi SKS 2 irraa hiikuun galii moonaa waraana bilisummaa Oromoof taasiseera. Loli haga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti cimee kan itti fufu ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo sadaasa 1/2025 filannoo Taanzaaniyaatti gaggeeffameen pirezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluuhuu sagalee guddaa argachuun injifachuu beeksise. Koomishiniin boordii filannoo Taanzaaniyaa ibse kunis wayita dorgomtoonni paartii mormituu hidhaa jiranii fi filannoo irraa oggoraman yoo ta'u, taateen kunis hiriira mormii cimaa guyyootaaf tureef sababa ta'eera. Koomishiniin filannoo biyyaalessaa Taanzaaniyaa bu'aa har'a ifoomseen pirezidaantiin Taanzaaniyaa taayitaarraa jiran Soomaaliyaa Suluuloo buufata filannoo aanotii biyyattii mara irratti sagalee waliigalaa guddaa ta'e dhibbantaa 97.66 injifachuu ifoomse. Paartiin mormituu biyyattii Chedemaa jedhamu wayita biyyattiin filannoo geggeessitu kana mormiin roobii darbe keessa mudate hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru jechuun ibse. Pirezidaantiin Saamiyaa Suluuhuu Hasan du'a pirezidaantii Taanzaaniyaa duraanii Joon Magifuulii hordofee bara 2021 taayitaatti bahan. Xiinxalaan dhimma kana irratti dubbatan pirezidaantiin Suluuhuu Hasan loltoota biyyattii fi garee deeggartoota pirezidaantii biyyattii duraanii irraa mormiin isaan mudataa jira jedhameera. Kabaja mirga namoomaaf dhaabbileen falman filannoo biyyattii kanaan dura gochi farra namoomaa biyyattii keessa babal'achuun ibsan. Yeroo filannoon kun dhiyaatettis namoonni maqaa qaban butamuun biyya baha Afrikaa Taanzaaniyaatti mudateera jedhan. Paartiin mormituu Chaadimaa filannoo kanarratti hirmaachuurraa kan dhorkamne yoo ta'u, gaggeessitoonni isaanii biyya ganuukaa jedhuun himatamee hidhamee jira. Akka maddi dippiloomaasii AFP dubbise jedhanitti mormii kaleessaa qofaan namoonni 30 ol du'anii jiran garuu taatee kana mirkaneessuun rakkisaa ta'uu himameera. Haalli pirezidaantii irra jiran wayita hin beekamnetti garamitti akka deemamaa jiru waan tilmaamamuu danda'amu miti jedhan. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa haga yoonaa haala biyyattii ilaalchisee wanti dubbatan hin jiru. Garuu mootummaan Suluuhuu amma humna qabu mara fayyadamuun intarneetii cufee sochii uummataas ugguree odeeffannoo alatti akka hin baane hojjetaa jira. Maddeewwan oduu biyyattii oduu erga roobii darbee hin raabsine gaazexeessitoonni bilisummaan seenanii odeeffannoo biyyattii homaa argachuu hin dandeenye. Barreessaan gamtaa mootummoota gamtoomaniitti Antooniyo Guuterees taatee Taanzaaniyaa keessatti deemaa jiru yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Mormiin Taanzaaniyaa ilma pirezidaantii Suluuhuu irratti kan dhiyaate jiru yoo ta'u, Abdul Halim yeroo ammaa filannoo biyyattii kana ilaalchisee nama ramaddii koree nageenyaa geggeessaa jirudha. Mirkanaa'uu baatus oduun humni waraanaa biyyattii mormitoota duukaa bakka inni itti hiriiree jiru jedhamus ajajaa humna waraanaa biyyattii garuu mormitoota kanas yakkamtoota jechuun dubbatanii jiran. Taabit Koomboo ministeera alaa Taanzaaniyaa af gaaffii Aljeeziraa waliin taasiseen namni du'e wanti galmeeffame hin jiru jechuun himame. Mormitoonni irrattis humnaa ol tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuun himameera jechuun AFP gabaaseera. Hordoftoota keenya odeeffannoo keenya kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa hanga odeeffannoo birootiin walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.